Ajaa'iba! Wayii qabadhaa huuwwan. Maal jechuun namni cinaa dubbachuun ta'u? Taphadhaa qoflaa akkasitti miti dubbiin akkasii wardaa Oo Kaliifoo dhagee qabdaa tuufi nageen qaba walaa mangistii akkami nageen haa qabdaa. fayyaa alhamdulillah numaan jira kunuun. Dawaayiti jedheen gaddaa qeebalamte moo ganaa qeebalamuu deemti? Qeebalamte lakkee Naafin asirraa gursum. qeebalamte wallaahi qeebalamte. Soommanni kun haa ba'u Abshiri. mala looyina inshaallah. Abshiri taate nagee qabda. Bar haasoo tokko qabanneetiti. Namni maarii na godhachuudhaaf 200 kafalamuu qabaa jennee mi'a haasoo kanarratti akkam jedhaati? Maarii jechuun wanuma abbaan irra walii galee maariin guddattus xiqqaattus waanuma abbaan lamaan irra walii galanii garuu ati maariin tiyya waanuma jaartiin murteeffatu maariin meeqa yoo sii taate akkamsi yoo sii taate janiiti intala gaafatan wanni intala gaafatan irraa akka shari'aatti maariidha. Jaalattee maarii ta'e akkamii tana gaafatanii eega jaalattee booda maarii hangati qabatutti abbaan danda'u kan yoo hin dandeenye egaa duraanuu fuudhuun deemu ofirraa dhiisudha. Anammaa haa ta'u tokkoon beekalaa. Namni ajala jirtan guutuu keessatti waardaa gabbarri si homa dhibba lama itti caataa yookaan itti guddataa yoo jaan haa murteessanii. Waan murteesse immoo keessii fuudhuu dhufe kafalee fuudhuu qaba isii. Firoomsaa 200 jechuun bar doolara 2,000 maal haasa'u jirtu isa? Waa xiqqishoo kaayaa haa. Miliyoona lamaa walitti xiqqaataan jaatti doolara 2,000 Kaliifoo keenya amma bakka kanarratti siin deeggaraa gizee hundaa haasoo keeniin deeggaraa. It's okay amma leencoo waan jiru 200 akkamittiin kafalee si fuudhaa naan jee. 200 akkamitti itti na guddate jechuu barbaadeeti? Yaa. Eehaa. Mee leencoo yaada kee amma Kaliifootti ibsadhu. Khaliifoo sirriidhaan na guddatee an leencoon humna kiyya ifiin beeka waan ta'eef na guddate jee bakka sanarra dhaabbachuu mirga kiyya ammas waan nama kofalchisuu miti. Leencoo kiyya laali dhugaa keetii akka taayitaa fiititti lallabanii akkuma taayitaa fiititti hiixatanii garuu waa hunda caalaa maallaqa wal bituu caalaa maallaqa wal gabbaruu caalaa jaalalaan wal gabbaruutu caalaa. Okay, pointii khiyara dhufte gaana amma waa'ee maallaqa osoo hin taane pointii khiyara naa dhufte. Go ahead. Tahee garuu dhugaa rabbii dubbachuuf ani gam tokko abbaa fadhe ijuma bitaatiif isa mirgaa ilaalee akka isin jiddu dubbadhu. Tahee garuu akkuma qalbii sii gammachiisuuf waan hiriyoonni sii qabanii jira, waan aadaadhaaf qabnu jira, waan akkas akkasiisanii jaartii tona gaafa fuutu jaartiin tun tan akkami? Garii namni tokko umriin saayibuma kiyyaa fuudhee fuudha. Garii warra keenyaa fuudhe naanjee fuudha. Garii maallaquma qabaateeti maallaqa kana bakka itti godhuu fuudha. Garii isiin maallaquma isii kana hojii nyaachuudhaaf sossobee fuudha. Garii gosaatu walitti dhufee lammiin aanaa handiinsi walitti dhufee ilmoo sirraan bifnaa boo fuudhi jedhanii fuudhisanii namaa jechuun fuudhuun kun gosa adda addaa jira. Garuu nama akka wardaa kana nama haatinii fi abbaan ta'anii ganama subii salaatanii du'a yaa rabbi ilma kiyya jedhanii du'aa godhanii fi argata. Ati carruma isii wajjin dubbatuutu argattee 2,000 na guddate jechuun saahiba kiyya carruma isii wajji dubbatuutu argattee keessaan nu dubbisu 2,000 na sirraa kafala. Wallaahi allaazima na sirraa kafala. Isuma wajji dubbatu. Ayyee narraa kafali bakka ayyee. Wallaahi sirraa kafala. Carruma isiin si jaalachuutu argattee sirraa kafala. Amma isiin baramu waa'ee jaalachuu fi isiin na jaalachuu fi na jaalachuu osoo hin taane waa'ee fuudhaa fi heerumaa keenyarra fakkeenyaaf yoo hawal fuunu sanirra walii gaasoo jirra. Amma waa'ee isiin na jaalachuu ani isii jaalachuu osoo hin taane yoo gama fuudhaa heerumaa waliin dhufne maalii ulaagaaleen teeta fuudhaa heerumaa ati irratti hundooytuudha amma dubbiin. Amma it's okay wallahi wabillahi egaa Khaliifaa kana okay because jaartii qaba nama gaariidha. Jaartii isaatiif hedduu bakka qaba hedduu jaalata ammallee ilma adeera kiyyaati. Osoo namni akka isaa akkana jecha qofa naan jee aan 200 sanuu hin barbaadu okay?
Bakka Eega dhiisi bal'aa. khayraa bu'i haa duba diskaawuntii Amma godhiin jee baran. rambuuba amma ati hogguu duraa si jalaa walloo itegaa hogguu duraa san sin akkana akka khaliifaa kana naa shannaftee qarshii takka sirraan barbaadu wallaahi wabillahi garuu No. ajajchi kan keessun illii ajajchi kan keessun akkamittiin 200 kafalaa kadhalaan dhufanii ijoolleen tun illeen warduma tanaaf 200 miti xiqqaataa siinsan okay osoo garuu ati akkana jettee jaalalaan ani 200 miti miliyoona lamaa siifin kafalanaan jettee hin jaaladhu jechuun nama hayyoo Okay. kan ati si barbaadu. Okay? Amma ati gaa jechuun akkuma sun akkuma jiru ta'ee barate amma waan jette. Nyaadhamtee. Waa'ee jaalala Naadamtee amma tantee bakka dubbiin tantee wal sukuttee jirti. Namni Ah, qarshiin osoo hin ta'in jechaa wala shannafa. Okay? okay hayyee taa'ee caarataa itti fufaa haa du'aan bakka nin taa'anii dhageeffadhaan illee miskiintittiin hin barbaadde tanuma akka tiyyaa. Haayee nama biraa naqa. Ka nin kafale jiru yoo jiraate I'm happy for them. Laali ilaalchi keessan waa walii kafaluu fi waa walii waan akkasiis irratti rarra'in. Gaafa bultii keessa waliin seentan fi wardaan jechuun warra immoo bultii keessa waliin seenagee bultii keessa waliin seentanii isiin tuni si kana kan 200 kafaluudhaaf dandeettii hin qabu jeef birratu kana wallaahi izni rabbiitiin biliyeonara tiriiliyeonara si godhuu dandeessi. Maaliif jennaani nama ilaalcha bareedaa qabu, nama yaada dheeraa qabu, nama bilchaate, nama sammuusii waa hedduu yaadu. Jechuun maallaqa jechuun dhiira si gooti. Amma fakkeenyaaf ijaartiin tiyyaa gaafaan fuudhan ilma baadiyyaati. Akkuma warra baadiyyaa biyya teenya amma fuudhu jiran caalaa irraa gadi ittiin fuudhee waan. Eegaan biyya Kanaadaa dhufe booda jaartii tiyyaa booda fidee jaartiin tiyyaas akka jaartii biyya Kanaadaa jirtu otoo hin taane akka bakka ulaagaa jaartummaa guuttee heerumteedha. Oguun siin jiru dhabaa qabeenya san walitti dhufne san yaadachaa oolti yeroo hunda naafiif gaqqabdi jechuudha. Naafiif gaqqabdi naan hoogganamti. Si galtee? So amma dhiira na gootee lafee duwidaa naa taatee dhiira na gootee kan nool dhaabdee na utuu na keessa jechuudha. Ana dhabaasan jechuudha. Sila amma jaartii tiyya tana guyyumarraa dandee 200 miliyoonaan isii warra isaaniitis gabbaree isii tanaas gammachiisaa oolee natti hin xiqqaatu jechuudha. Maaliif jennaan isii harkachuudhaaf jireenya kiyya kana keessatti ani dhiiraan ta'e. So ati immoo waan 200 fi 300 miliyoona 2 miliyoona 3 waan akkanaa kana laaluu dhiiftee silaa ciniinnattee bultii keessa isii wajjin seente waan barbaadde gaara feete buutee dafa feete baatee bultii keessa isii wajjin seenuu siif carraan. Eegachi keessa seentan booda garuu ati akka nama naamani akka nama addunyaa irratti jannata seenee akhirattis jannata seeneeti. Duuba haa isiin barammaa isiin akkas hin jennee baramma isiin jalqabaa'u silaa amma osoo waa'ee maallaqaa dha'uu hin taane naafi'atu wal qorachuu qabnaatu dura aanu turee miree. Yoo amma haasirra wal fuunu haasoynu yoo taate. Kaliifoo akkana waa'ee fuudhaa heerumaa. Inni kaan si goraddaa maariin ta'e meeqaa naan ta'e sokkee akkasii mileencoo naan jennaan maariin tiyya 200 ni dandeessaa hin jeen beekii aan amma qoosaafis joon danda'a keessa kiyya kana nan beeku si galee ani qalladuufis joon hin danda'a jennaan aan 200 dhalaa 200 ittiin bitadhu naan jee okay. Leencoon nyaadhamtee jirta abdisi. Leencoon nyaadhamtee jirta. Dubbii amma wardaan jee tana jee isin namni kun dhageessanii. Hin jenne Khaliifoo. Hin jenne hin jiin kaanoo gaadhiisi gaadhii. Abba meeqeetti abba meeqeetti. Meeqa jettee Khaliifoo dubbiin tun haalaallamtu hin jenneen. dhiisi gaadheenca waliin kaan nuti dhugaa himna amma dhugaa himnaa mi Namaa jala jiraame kunoo. naan jennaan hin Kaliifoo akkas taanaan qarshii ani akkasittiin bitamu maariin tiyya 200 yoom dandeenye bakka bira kunnaan jeen bira kunnaan aan jee. Akkana jettee amma boodati. Sababa sanitti mi'aanuu kana bira dhuftanii. Sababa sanitti Manguddoo godhatanii. manguddoo godhannee laayii birra dhufnee jechuudha. Okay. Ati wardaan harkattu naamani. Ayyee amane bakka. Allahu akbar. Maaliif jennaani? Dhugaa jirtu dhugaa himuun maan qabu waroo firoo qiyyaatillee nan ajaa'ibin kaa dhugaa jirtuun dubbadhee. Wallahi billahi. Anumaan nama takka eegaan murteeffatanii fuudhee goduma fadhi keessatti. Duraanuu karoora hin qabu. Qoosa jira malee karoora hin qabu duraanuu. Dhiira jechuun akkas ilaali shamarran keenya dhiira teenya waan takka naa bara waan takka taniin umrii guddina kana keessa hin jaallattu. Guddina umrii kana keessa namni waan san baruu malaa jedhu waan inni isiniin jedhu
maallaqa oduu hin taane jecha oduu hin taane ijaan onnee namaa tana laamsheessuu bara. Ijaan onnee namaa tana laamsheessuu bara. Amma onneen tuni hedduu birillee yookaan waan akka birillee caalaa laaftuudha ni cabti daftee cabti. Ijaan cabti wanni biraa ijaan cabti jechaan itti aanti. Gaafa ija rahmataatiin nama laaltan shamarran kun addunyaa tana hunda irraanfatan. Gaafa ija jaalalaatiin ija keessa laaltan addunyaa tana hunda irraanfatan. So akkas amma dhiira teenya amma gurbaa tokko gaaf tokko dubbisnee sagantaa tokko qopheessinee naaf isaanii ija tokko mee fuudhuudhaaf ulaagaa akkamtu si barbaachisaa dhiirti takka fuudhuudhaaf ulaagaa akkamtu isii barbaachisaa yennaani ani dura fuudhuudhaaf seelanan bitadhaa firaashaan bitadhaa maal akkasiin bitadhaa jedha. Look gana iskuula adda addaa waa hedduun nuuf hafa. Shamarran keenya hedduu salattananii jiranii baratanii jiranii dhiirti teenyaas waan san jala bara. Barree jirra wal faanaa jala barru. Akkasii. Okay, warri as keessa jirtan isinillee ni callisinaadha. Himuu Samiira dubbadhaa carraa isiniif kennaa. Fudhadhaaf shira. Maaliif jennaan an akka mataa kiyyaatti dubartii takka niin fuudha. Jee eegaan keessattuu eegaan cabsa seene moo akkamittiin mana gala akkamittiin achi deebi'ee taa'u akkamittiin rafan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Abbaaqaa welcome bro. Abbaqaa naqi abbaqaa kottu. Dhufe gaa fallagee welcome. Dafi ilaal waan haqaasan dubbadhu irraa. Way yaa buleessu akkam jirta jira keenya furuudha deeqa meeqaan hafa saa deeqa 45 mucaa firoo akkamati. Nagee alhamdulillah kabajamu nagaa. Nagaa akkam jirta nuti keessa harka fuunee damiina guddaa isin keessa jira kaliifaa isin bira jira. Wardaa maali jirta markaa qabdan waan qabdanatti maameenaa muree murteessa. Dafa nagada. Muree murteessa abbaan akaatis. Kaliifoon silaa jecha kaliifoon murteessoo baadha. Kaafii irraa si dabarsinaa. Akka waliin dhufee baran. Leencoo kanaan wal feene. Leencoo kuni ni kaan si goradhaa naan jee. Sokkee yoo ni kana godhatte gabbarri kee meeqaa naan jee. Gabbarri kee kuma 200 jee gabbarri maarinti okay maariidha gabbaraan jemma. Maarinti kuma 200 an kuma 200 dhalaa 200 itti fuudhaa sin fuudhu na bira kutii naan jee. Okay asiitana anaaf naa dhiisu ammaarri ta'e miliyoona lamaan kafala kum 200 sanammoo aruuza keenyaan dhufee daansii haa taphatu akka naaf hiikame. Allahu akbar. Look. Laal gawaana tibeetaa hojii tadeero. Ayya firoomsaa dhageesse. Firoomsaa leenca dhageesse. Dhagee nin dhufa bakka hin baay'ee godha. Huccuun bitamtee dhuftee daasiin taphatta 200 seergine ammoo maarri sii miliyoona lameen akka kafala 200 seergine kootu nyaadhu dhugii daasiin taphadhu. Bakka ani saayina nin godha paper work qopheesse. Fayyaade kun akka dubbin bismillah tuni maallaqni miliyoona lameen suutii xiqqaate mi maarri siiti lubbuu nama harkachuudhaaf nama kana harkachuun miliyoonni lama maarri itti xiqqaate. Fayyaan qabu maal gaati? Miliyoonni lama si xiqqaata wardaa'ee. Ittiin deebara ani barka abbaa haqaa maaltu jira ni beektaa? Wardaa viidiyoo irratti qabatteemi eega isin kana qabattee immoo kanan danda'u hin jee ati dhuftee kanaan nin godhayetteemi. Baramna ana magage miliyoona lameen anjee kanaa isiin sanuu fudhattu onnumati jaatu miliyoona lama siita silaa onnummaan ta'etu miliyoona lama siitaati bara marhabbaa maalni xiqqaatee bara kanaa oliin godha silaa jette haasa wassalaam yaa akhi maalak yaa akhi maal rabbisi godhe. Milaal micoota milaal. Maallaqni bitaa maallaqa bitaa tana maallaqa bitaa. Onnetee bitaa bar onnetee bitaa miliyoona lameen sun onneteeti bar onnee nagaa onnee bareeddu. Masha Allah. Bakka furadde anillee harka kannee bakka kaanis ni jira mi tamaariitti yakuma shan kuma kudhan godhi jettu ni dhufti jechuudha. Hin deemin dhage
amma naafi amma Jamiin Khaliifaan xiqqoo xiqqoo barnoota isin kana dhageeffadha. Gurbaa tokkotu ni deeba marhaba. Anis bakka dalagaatiin jira xiqquma naasoo bakka dalagaatiin jira. Dhagee soomannis furaan addaati. Waan hin jiru dubartii intala sooreysaati mucaan hiyyeessaa tokko fuudhe. Silaa sooreysa akka isaatii fi ilma sooreysaatiif kan nu barbaada. Bara warri aangoo qabus intalti jarnaalaa waliin barbaada. Intalti gurbaan kiyyaa fuudhe jee waliin barbaadanimi. Warri sooreysaati waliin barbaada bara. Hojjetaan barbaada waliin barbaadan. Amma tana intalti mana barnootaa keessatti mucaa kanaaf doqqosamte lubbuu tana du'aan rooyyaaf. Dagartee ilma warra carraaqqataa akka keenyaa kana jiru adda keenyaa kana warra carraaqqatu. Warri carraaqqatee tokko bulu gartee carraaqqatee nagaan jiraatu jiru gaarii masjida isaa dhaqachaa. Michiyoon kanaaf duutee jirti. Qaallichi immoo warra sooressa akka isaatiif kan nuti bileena saniif. Maayyiratti carqiidhaa fi bileenaa fi siiqa hundachi difteeti hiyyeessa kana hojii baadiyyaa kuttee shuumuu affeellatanii bishaan shuumoo jenii tokko bishaan shuumoo jenii kan dhugan tokko jira. Bishaan shuumoo jalaa kan dhugamu. Amma biyya Ameerikaa kanatti maal jaabeeta? Suuppii jaama. Dhugaa rabbitti Ameerikaa bishaan shuumoo gurgurama. Bishaan shuumoo ni mi'aawa anuu waraabadeen takka irratti shoof jaafar ni mi'aawa. Biyya teenya kaanii beekte nama bishaan shuumoo dhugu jedhee. Kaanyiidha yaa sun dhugaadha. Wallahi lazim isiniin gasoo rabbi jee. Reesturaantii guddatti suuppii yaaniiti. Laali. Atara gartee atara jamboo fi boqqolloodhaaf waan adda addaa waliin dhaqanii suuppii bareedaa godhanii ka veejii jira ka kuduraa irra dalagu ka foon irra dalagu jira ammoo hunda raqamtu mi'a beektaa ka shuumoo sanii mi'a bishaan shuumoo san wayi ka biyya keenyaatti warjeetii waraabbadaan. Michiyyoon akkasitti baadiyyaa galtee mucaaju shuumoo nyaachaa bishaan shuumootiin jiruusii bareedduu gammachuu qabdi. Waraanaan barbaadanii gisee dhufa mucaa bira jirti barbaadanii gisee dhufa mucaa bira jirti no. An qabeenyi kiyyeessuma kanaa jetteen talti. Qabeenyi kiyyeessuma kanaa. Laatu beesi galti. Amma dubartiin amma wardaan bareedduun qashtiin buskuta fakkaatu tun. Bar aatiin marhabbaa ana jamba kilaata kaafsila jette. Qabeenyi keetuu isii dabar yaa waslaattaan ala buk. Baqa. Haya. Bakka adiima boodaan dhufa guyyaa wara walgarraa isii hiniin tabaddaa nagaa naa tura. Warda nagaan turan keessanu. Khalifoon dhufe gaa deemiin khalifoon. Xiqqoo boodaan dhufa xiqqoo boodaan dhufe gadalagaati xiqqoo booda khalifoon bika boodde. Odoon itti himu abbaa ammaan dhufa khalifa ammaan dhufa wanna biiloo fedhii waraqaa fudhachuu deema fi aanaan fedhee jira bakka dalagaati jira. 5 minutes. Ayyee. Laaga khalifoo agartee osoo ati itti himtu wayi jechi gaan dhufe jechuudha. Odoon itti himu yaa buleessu. Khalifa guddisi. Khalifa guddisi. No. Firo taa'e bakka bareedduun jiraata. Wayin godhu jiraata. Okay, kamu mucaa sin bareesinaadha. Akka tabiraatilee taatu laallatee fuudhuu danda'u gudha. Bakka Samiiraan faanni jiranii himmuunni jiranii mee dubbadhaa egaa. Haadha qabeenyaa jira kunoo tayyoo inni kafalellee fi kafaluu dandeessu. Laalaan sirrumaa dubbatuuf seeni malee abbaa manaa qaba. Sirriin ta'e akkami jira? Nin qaba firoo. Okay, sirrii dubbachuun kee maali wanni sirrii ati dubbachuu dhuftee fakkeenyaaf? Laan firda wardaa deeggaruuf seene malee waan biraatii miti. Afalamuu qabaadha jechuudha illee yaadni. Itti xiqqaatee jechuudha. Yaa itti xiqqaatee wallahi. Firdoosaa goddanyaa qaba ijoollee rakkee adaama keessa. Okay, imullee atillee akkasuma haadha qabeenyaa. Sabrina Jamalillee seensisiin dhufte. Okay, mee Khalifoo yaada biraa yoo qabaatte nu xiqqoo nu himi. Nuti mucaa teenya laallee tunquufne hoo leencoo. Angaruu wallahi waan takka isiniimu. Nuti mucaa teenya laallee tunquufne hoo nuti gana akkana suuraa si gidan dhawannee jala ta'e taa'u jirra. Laal. Warra dhiiraa gindaamu ta'uu qaba. Sabrina hee waalaikum salaam jeega. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Dubartiin takka. Sabrina yaada fannachuu qabdi dubbii tanarratti. Oo sabrii. Maaltu jiru maaltu jiru. Agartee firoo. Leencoo. Hai footoo akkam goote. Hai.
هاي مي خليفة ونقرسي بليز. Baby. Oh my God. إيش؟ لنجو أغرتي خليفة بليز مالي هاي فنان مين؟ خليفه هو بقى هاي اسماء هاي لما فاسي نغاسي يقونا وخا هاي هاي كاليفو. هاي مال قونا يتدوبا هاي في شيء. والله خليفة هاي مين عارقي والله أنا إيه موت الرقابة. وي. لنجو وعمليه مثل خليفه أهو وعمل يا ليه. ما قاسي ججبو خليفة. بقى لي خفل اخي يعني بقى كسيغا تيميلين لما نخفل ما دي كانوا تنا اما يا تجي تي change my mind you have to لالي سيمي برا سابرينا نمبر فتي يادت وانا اسو جرو يبسافي. ايوه الله خليفة بليز ناير جنا في اللي سيمي رجع بشيء والله سابرينا وين أصلا كان بيخي وين دفعكم مريب بلا مجا وين دي سمي اوكي يا ده سابرينا ما موت عمل هاي الرقابة دبروسي بونا. سابرينا وانتي جرو والله جزين فوتو تيارجو أني دارا جي كم خليفة مالي قاسا اي سي دايموند دي خناتو لما تشوف أني وارسل دارا جي والله jechuun obboleessaatu gatiitti godha si galee دوغا خيتيا obboleettii هاي amma obboleettii xiyya ta'uu oduu si beekee silaa si beekee waajjira أكسي tokko afaan hin jee fayyisaan isaan illee hin dhumu amma yoonii fi dhugaa godhallee fayyisaan isaan dhumu firoorraa eegalee anaan abbaa haqaatiin firaafirtee kee hunda fayyisaa mana nu fidu malee irraan dhumtu maaliif jennaani او amma خليفه marbi صوت جاي صومنا صوت جاي خليفه ججرين saahiba kiyya ani nurraa dhugaa bar luuk هاي واردا ريكاردي جابتي جرتي ربك يا خانو كفلشيسا خوردا ريف متنا تاي سي جرا ريف متنا nama tak kau juri naso raole o buka aku mau dibalaman sari lem paru ini sih buka ne rumah irraa oli raole anaa sin bro ya raole aku mau dibalaman ايه بقى عارفين دوبا Micaa teenyaan dhaabbanneeti akka ilmoo خليفو خليفة نخنف دي ما سيجمر بتا درانو أنا انت كيس قادر بديسا واردا اتيس كوي نمو سينيف وانا هاسوا جرو اتيف سي سابرينا فرتيس okay tibsa سابرينا اتيف سي خليفو مالي قندوم مالي نان حبيبتي فري يا كومنتي كمية سابرينا ها غندوم ما مثلكي wardaa gamana deebisi firii هيا خونو سابرينا ناتو سي في بسا مچو اما اگرو جرت سنا تاما فيديو اركو جرت سنا خونو مچا چي برا ايس دايموند خجوون خمغينا فجرخون درو خيسا ول دبسني ولي غلنيتي امن غدونا غلتني والفودو فلفن يرو غنا انا كان غدوتي وانا كان ني غوتا انجين ان غدونا انجين دلا فينا كان غودا دي جو نامني دو فيغا اناتو انغنا غودا اني خو بدي بلا مدي مليل لما غدو نينجرا اجي خونو خنافو akka khiyyattian dubartii وهي takka yeroo dhiifin fuudhu tanumaa waan guddoo itti baaseetu namni hawallee natti tolallee akka khiyyatti. يا Kanaafuu asirratti yaada keessan ibsadhaa kan nataa wardaanis kunuuti. Innis kunuuti. نتيجة ورا ميلينا سندقرا Awwaadha laa Oromoo dara rabbi haa qaaleessi haa. أما برا That's gold digger, man. That's gold digger. Gold digger yatim faranji warra maallaqa qofaaf jiraat. No. That's gold digger. That's gold digger. Maallaqaaf jiraachuu jaam. That's not about love. Jaalalaa miti sun. Waa'ee duraan dursee nuti dhalaan harargee qaaliidha dhalaan oromoo hundinuu soorata There is na harargee qofa. Oromoo Islaama ta'ee dhalaan ilmi namaa hundi qaaliidha. Eenyuma kaan qaalii kaan raqa shawwanni jaamu jiru. Dhalaa walumaa galatti qaaliidha. Warreen dhalaa jaamanii uumaman. akkasuma There is jecha na sorry harargee jeebar adii wallaggaa jecha shawaa no. so calm down baby jecha kiyya sirreeffadhe bar sorry dubartiyyoon dhalaan oromoo qaaloote. qaaliidhaan jeebar yaa so maaltu jira ni beektani maal jetti akkoon tiyya takka abbaatiif qaaleessaa abbaatiif rakasheessaa you know yoo ati vaaluu kee ol kaaste
بكم فلتي أبا فلبرتي يوم يو فاليو خيسان قديم بو because أتيتو إفكاليسي وانتيف نملي سنكاليسيني دورا أتيتو في الرد لو قبا مداها ترد نا أما وردان وما دبلا مددي ملينا سنيو خواني تاتي I like him because إسيتو تو values يو الخاص إسيتو بكا قداي في غني درا دلان تنيرو يدو وني تشاو دمدو هنا مكتم عليه value خينا بينو بكا تسلام الله تشوف أمنو إسنادي بكا سلا رترجمو أمنا رترجم نيرو هدو ونين قال لي خنا جنة يعني تلما دامس كوني بقولوا ما مالك أتاكا واني متي because مالك المال ما فيدا مالني ورقالة ندوما وان هندا درسا وني جرو جالله دران لي وني جرو أنا كذا سابريناتي خبزات respect because جالل تيني دمت خبزان مون دمت يا ساجرتين تكيو من أساسا والخبزان وسما جالل تجرو يو والخبزاني ويا خيسا ولا ننامني كاسيم زورينا أتجالت أمنتمو مالك تأمنت Lachuu. simple question simple question جالت أمنتمو مالك تأمنت Gaafii takkaan qaba qoy meeqisii takka. Okay, himu gaafadhu. Akka waan dhalaan qoftiin maallaqaaf bolola qabdu takkatti haasa'u jira. Isin dhiirtii maallaqa hin feetanii qoyme. No maallaqa jechuun amma bar waa'ee fuudhaa heerumaa irratti malee dhiiraa dhalaa fedhaa dhiiraa maallaqa fedhaa isna about that sanii miti san irraan fadhu kun jecha kee fudhataman qabu wanni irratti haasa'u jiru waa'ee fuudhaa heerumaa maarii irratti malee dhiirtii maallaqa feetii dhalaa maallaqa feetuu miti. Akka deebisa qoy warda qoy anatti deebisa ti deebisu. Gaafii nati na gaafatte warda ni kaan si goradha maariin ti meeqa hogguu ja'amuu jechuu hin ja'amu yoo kara jaalalatti oofte anis hin jaaladha. Himumaa takkan qabu siifin taadha. Okay yoo maallaqa sanii bakka san maallaqa hin feene yoo maallaqa sanii akka maallinni sun boo hin feene anis hin jaaladha. Maallaqa hin qabu na jaalatta akka itti dhalaan sun maallaqa feetu hin feene gulaalu deemu. Isiin immoo yoo jaalala keessa maallaqa san malee hin qeeballe taate okay namni sun maallaqa jaalataa jaalala. Ati gaafiin tante maariin si gorodha meeqaan kafalaadha okay maariin ti yemmoo ani 200,000 miti miliyoona 2 fadha yoo kanin jootee ani amma bakka sanitti bakka anuu kayti yoo maarii sanis hin qabu jettee sin deeggara okay an maallaqa saniin immoo dhalaa hedduun itti arkadhaa 200,000 sanii nama hedduun bitadhaa nin bitadhaa fi nin fuudhaan garaagarummaa miti okay dhalaa qarshii 1,000 takkaa wajji rafuu dandeessa qaama bitachuu. Maarii yoo 200,000 haa ta'u akkas jechuun ni bitee jechuudha bar bitachuu jechuun bar magaalarraa. No namni biraa siyaasirreessume. No kun yaadni xiyya kana qaba. Jechuun durumaa osoo jaalala wardaa qabattee wardaa jaalattee meeqaan sii kafala jettee hin gaafattu ture. Meeqa feetaa maariin kee meeqa jettee gaafachuu hin qabdu ture silaa jaalala wardaa qabattee. Shari'aan maarii isii gaafachuu shari'aan si hayyamaa bara kana gaafachuu. Maariin dirqama maalii fi dhiira takkaaf dhala takka walitti halaal godhuudhaaf dirqama maarii kafaluu qabda. Garuu immoo maarii sana osoo hin seenne abbichi yoo kaf jaalatu ta'e fedhinnaa isaa hey maariin kee meeqa haa ta'u meeqa yoo si kanneen si tolaadha. Kun gaafiidha. Ani amma yaada qiyyeessinii